Kabajamtoota daawwattoota keenya kun YouTube chaanaalii Torban Bariiti. Odeeffannoo wayitaawaa yeroo isaatti akka isin qaqqabuuf toora YouTube chaanaalii Torban Barii subscribe gochuu hin dagatina. Amma gara odeeffannoo guyyaa har'aaf qabannetti isin dabarsa. Waldhabdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo. Waldhabdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromootiin wal qabatee mootummaan Itoophiyaa godinoota Oromiyaa adda addaatti namoota leenjiidhaaf jechuun gara mooraa mana hidhaatti guuraa jiraachuu isaatiin jiraattonni dubbataniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasigaa keessatti mootummaan Itoophiyaa kun namoota nagaa dirqisiisuun gara mooraatti galchaa jiraachuu, kanaanis hawaasni nagaa hedduu dararaa adda addaa keessa jiraachuu isaanii odeeffannee jirra. Hawaasni aanichaa akka jedhanitti yeroo adda addaatti mootummaan loltoota isaa erguudhaan namoota nagaa qonnaan bultoota akkasuma hojii daldalaa irratti kan hirmaatan qabsiisuun gara mooraa leenjiitti jechuudhaan tursiisaa akka jiru qabatamaatti odeeffannee jirra. Taateen kun godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Sachiitti illee hammaatee itti fufee jiraachuun isaa dhaga'amee jira. Kanumaan wal qabatee godina Walloo aanaa Daawwaa Caffaatti hawaasni nagaa maatii qabsaa'otaa ta'an reebamaa hidhamaa jiraachuun isaanii himame. Kunis waraana mootummaa Itoophiyaa fi milishoonni wal ta'uudhaan hawaasa irratti gocha ammeenyaa kana raawwachuu isaaniitiin gandoota aanaa Daawwaa Caffaatti argaman ganda Doodhoo, Misraataa fi Qabballee keessatti bobba'uun namoota nagaa reebuun mana hidhaatti dabarsanii galchaa akka jiran hawaasa gandichaa irraa odeeffannee jirra. Godina Lixa Shaggar aanaa Liiban Jawwii keessatti hawaasa nagaa mana hidhaatti guuruunii fi reebaa jiraachuun qaamolee mootummaa kanaa dhaga'amaa jira. Kanaanis hawaasi nagaa baay'een isaanii qe'ee isaanii gadhiisanii godaanaa akka jiraniif kaan mana hidhaatti seenaa akka jiran hawaasni dubbatanii jiru. Mirgi namummaa hawaasa godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeelitti argamanii karaalee qaamolee mootummaatiin irra deddeebiin sarbamaa jiraachuu hawaasni godinichaa himanii jiru. Hawaasa kanarratti yeroo adda addaatti dhiibbaan geessifamaa jiraachuuf kaan reebamaa kaan hidhamaa akka jiran jabaatees hiraarsuun akka itti fufe nutti dubbatanii jiru. Kana qofaas osoo hin taane aanaa Baabboo Gambeelitti namoonni ramaddii ijaarsa gandaa haaraa mormuun hidhaman danuu yommuu ta'an dubbisna. Namoonni ijaarsa gandaa haaraa kana morman kaan reebamaa kaan hidhamaa kaan immoo bakka buuteen isaanii dhabamaa akka hawaasa godinichaa irraa odeeffanneetii jirra. Odeeffannoon keenya irraa kan ammaatti dhaggeeffattan ture. Odeeffannoo wayitaawaa kabirootiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Horaa bulaa.